illee shamaraan maali carraan koo jedhee boo'ee dhuguma hin qirfatee boo'ee bakka osuma karaarra deemnu maaltu jalaa du'ee jedhanii na gaafannaani hin beeku maatii keechaa waa dhibama jedhanii achi dhaquuf jirraa waan inni kaffame naaf hin gallee garuu xiqquma dhibamaniin jedheen sobeetu nama of bira dabarse hiriyaa isaatii namni na gaafate sun. Gaafa daa'imattiin maannoo daa'imattiin dhalattee ji'a tokkoo fi bulii 20 akkana guunnu mana amantaa dhannee achitti eebbisiifnee gaafa gallu maannaan jedhee obboleessi isaa waggaa 10 erga du'ee jedhan. Gizee kaan obboleessi kiyya bakka kanatti du'ee kanatti himee hin beekne bakka inni obboleessi isaa itti awwaalame ani hin beeku waan si ajaa'ibu. Maannaan jedhee koottu wayii sitti agarsiisaa naan jedhe maannatti agarsiistannaan koottu naan jedhe charchii dhabaana jechuudha. Kazaan maal godhe bakka kanatti bakka migirreetti magarte tana argitee naan jedhe jedhee dhugaa waaqayyoo iddoo awwaala isaan natti agarsiise ta'amuraatii dhaggeeffadha. Taarikii dhugaa waaqa jiraata hin binne qarshii kafalee bakka kanatti na awwaalaa hin jenne qoodan lafaa hin jiru taarikii rabbii kanaa isinitti hima dhugaa waaqayyo. Ji'a 3 duraadha kan inni kana jechuu jammare. Kazaan achi dhannee maannaan jedhe obboleessi kiyya bakka migirreetti tanatti awwaalame cinaa kanatti nama awwaalamuuf han gadde naan jedhe. Maaf gaddi tare? Naan jedhe hafuura dheeraa isaa baafate maali jennaan haga ammaa cinaa obboleessa kiyyaatitti hoomtuun awwaalamne waggaa 10 fixee jira naan jedhe. Garuu nama baay'ee du'a cinaa obboleessa kiyyaatitti namni hin awwaalamne torbee kana keessa garuu hin awwaalama namni bakkee kanatti naan jedhe. Torbee kana keessa naan jedhe dhugaa waaqa. Abbaa ati falfalaa jirta abbaa fedhe haa du'u maa rakkannee miti beenu jedheen nama baay'ee jira beelaa nama baay'ee jira namni charchii dhabee galaa jira gara mana harka qabeen biraa deeme bakka harka qabee biraa deemeen daa'ima dugdarraa buufadheen itti kenne haa irraanfatu jedhee haasa'a. Amma daa'imattii san harkatti qabatee boo'a qabatee ija keessa laalaa deema maali jennaan amma namni natti kolfa akka naannoo keenyatti daa'ima kichuu hin baatanii manattan baadhaa qabinarraa naan jedhe. Ishii jedheen irraa qabee deeme akka naannoo keenyatti ishee midhaan kolfanii naan jedhe. Irraa qabee nan deeme kazaan bakka boo'ichumaan qayeetti galle maal goota gizee kaan haadha bira gorree biddeena nyaannee buna dhunnee kofallee taphannee yoo barbaanne bullee galla baay'ee fagaata nu katamaa teenyaa maatiin isaa gaxariidha. Hin dhaqu naan jedhe maazarii birallee maaloo jedheen karaa erga dabarree booda qabee barannee jirra kaanu eegu maazariin isaanii baay'ee nama gaarii dhugaa waaqayyo dhuguma isa deesse bakka akka ofitti baastee deesse dhugaa. Kazaan sossobeen karaadha baay'ee fagaannee erga jenne sossobee maazarii biratti gaafa deebinu gabataa dhiyeessitee teechee boochi. Maali maazar jennaan ebalee dhuftanii gosh garaan akka tokko na ta'e mucaan kiyyamaa na bira darbe jedhee tan na kaffa'e na bira darbee hin beeku. Ittuu immoo daa'ima fiddanii dhuftanii xodoo na bira hin gahin deemtu daa'ima guyyaa haarawaadhaaf fiddanii dhuftanii akkamitti na bira dabartan jedheen gadde nuun jedhan. Eessuma biratti gorre jenneen beekatuma eessumni illee numa bira jira wajjumaan dhandheelaa beekatuma akkan ani sossobee deebise waan beekuuf eessumnis zimuma nu jalaa jedhe achi gorree achi dhufnannee maazarii irra gaaggaane nyaannee dhunnee kaanee biraa deemne gaafa biraa deemne obboleessi isaa immoo niitiin deessee turte ishiin naannoo akkana guyyaa 3 itti gorre maazarii biraa baane itti gorree waa harka boosnee baane waaqayyo namsee si hamaaru jedheen silaa waaqayyo harka si haa urgeessu jedhamaa miti nama da'een inni garuu waa'ini namsee siif hamaaru jedheen. Bakka maaliif jennaan sammuun isaa laalamma hatamee jira jechuudhaan ani homtuu irratti hin beekne malee mucaan hatamee jira. Waaqayyo namsee si hamaaru jedheen. Ani rifadheetu maal jetta jennaan maalan balleessedheetuma bahe. Ofirratti illee hin beekne achumaan karaa geenye obboleessa irratti dawwalee tanan dhiifamaa hirrifattii dhiifamaa. Inni dogongoree jedhee dhugaa yaaduma beekatuma jedheetti fakkaachuu danda'a dhiifama nu gaafadhu jedheen. Abbaa manaa ishiitti irratti dawwalee obboleessa isaati irratti rakkoo hin qabu nu kolfaat turree maal ta'e har'a jenneen nu uyyuu nu garrame jedhan. Kazaa hin galle dhugaa waaqayyo gaafa guyyaa 5ffaa hin du'e bakka
gaafa guyyaa shanaffaa hin du'e jahaffaa lafa oolee torbaffaa akkuma torbee kana keessatti jedhe torbaffaa ani asitti illee naa qotaa hin jenneen hawwi bakka kanatti awwaalamu jedhee ani dhaqeen himne namni tokkoyyuu yeroo nu haasofnu hin dhageenye anis namatti hin haasofne obboleessa cinaatti awwaalan bakkuma natti agarsiise sanitti dhugaa waaqayyo obboleessa cinaa bakkuma kunoo bakka kanatti eenyutu awwaalama jedhee gadde sanitti achitti awwaalan waan si ajaa'ibu annaa istiriin kiyya akkasittiin babbadee horiisa wajjin makaraanan argee birrii waldaasa wajjin siqaayinan argee ijoollee wajjin jirru na hojjisiisuu hin didanii kun takkaa keessaa baana jedhu takkaa mootummaadha birrii deebisnee dhu siqaayii kiyya argee maatiin kootu gali jennaan hin galun jedhe bakka hin galu bultii qabatanii akkamitti manatti deebi'u cabeen jira bakka anaa kaleetiin isinan jedhe nan gaddee bakka maatiin koo waan na argu tokko hin qabu rakkoo koo hin himadhu daa'ima tan hojii siqaayii argee dhugaa waaqayyo kazaa midhaan isaan bira qotadheen midhaan na jalaa gurguratan haqimii kiyya kanaanu jechuudha obboleessi isaa xiqqaa tokkotu jira oo dhagaanillee hojuma isaaniitti rakkoon qabu takka hin jirti coowwayes keessa haadha geessoo istirii kaleetti gubadheedha midhaan kana na jalaa gurguratan midhaan yoosa wuddiidha baxaamitti wuddiis ta'uu baatu bakka kuntaala 4 jechuun ani hin jaabicha yeroo sanitti osoo gurguradheellee waan guddaarra ulfachuu hin danda'a jechuudha akka amma birriirra kasee kanaa miti kuntaala 4 na jalaan gurguratanii girdii kan jedhamu immoo isa akkas qaqal'aa waaqin dhaye kuntaala 2 inni biddeena fintaa walumaa galatti kuntaala 6 jechuudha na harkaa gurguratan beela'ee dhugaa waaqayyo hawwi dhugaa waaqayyo aannaniin guyyaa 2 bulee dhaqee fudhachuudhaaf guyyaa dhabee jechuudha narraa fagaata daa'ima kiyya aannan obaasee ofii kiyya aannan dhugeen oolee bule guyyaa 2 jechuudha waan nyaadhu hin qabula maaliif sa'aatii kontraata aannanii mootu hin geenye birrii awwaldaati addaan qooddanna waan ta'eef kophaatti keechaa fayyadamuu hin danda'u amaanaadha qixxee hojjanna waan ta'eef jechuudha naan jedhee hawwiitii akkasaan buhaalaa kun mudannoo jireenyaati dura jaalala fidnee amma jireenyarra irra jechuudha daakuu hin gala dhazaan daa'ima baadheen harree naa kennaa jedhee ganda dhaqe kaammoo osoo midhaan hin laalinan ganda dhaqa bara harree naa kenni maazar jennaan ani siin kennu harreeti janaan jettee midhaan gurguratanii haadhi isaati haati isaa nama gaariidha haati isaa ammumayyuu nama gaariidha itti ulfaate ishumaan jedhe hawwi isheen sila kottaa itti manatti si waamtu ilma ishee wajjiniin amma immoo sitti jijjiiramte akkasii miti sittin hima hawwi jaartiin homaan beektu miskiina har'uma tana iyyuu baay'ee tokko naa boochi dhugaa waaqayyo gin obboleetti isaatii fi obboleessa isaatiitu tashaarakee obboleetti manumatti galte qauma warraatitti galte kazaan tashaarrakanii gaafa midhaan kana naraa gurguratanii jedhanii harree naa kennii gaafan jedhuun edaa midhaan mana hin jiru jaartiin boochee dadhabdee itti dhiiste maal jettee akkanatti himtu jalaa bade midhaan hin qabdii midhaan ofii gaafa naa kennite itti ka'u jaartiin jiraachisanii kan jiraachi irra mucaa hin jira mucaa xiqqaadha isatu jiraachisaa isatu qota kaa boru ganamallee jaartiidhaafis rakkoodha dhaggeeffadhu kaa ganamaa galgala quu kazaan intaloona hin jette ani dhoskeen sii fe'ee sii fida deemii gali naan jette akkamittan midhaan kiyya dhoskaadha naa fiddan jedheen kaa isheen edaanuma ofiin naa fiduu eddi dhoskite tijjare dhiisi bakka daa'ima mataatti baadhee tanan midhaan dugdatti baadhee gala rakkoon qabu har'a qunnaa takka yoon galijji'a takkana nyaadhee tan qicachuu dhaqe kaa aare achumaan qicachuu dhaqee tanan madaabara balbala irratti darbee odoon hin banin balballi kophaa jira kun ilaal mana kophaadha midhaan keessa kaadhe kun mana obboleessa isaati amaanaadhaan jechuudha gaafa inni jiru giiftiiti yaahuu ana malee gadda fixeet amdii lubbu komentiin oggaa guute amma ايش نمت كون كسر كواي قدنا جلان قد إيفنا بليس ايش التفق amma gizee san oggaa tokko guuteen jira lakki inni ji'a 10 mucayyoon dhalattee oggaa tokko saafidha inni yeroo san ji'a 10 mucayyoon saafii oggaa tokkoo fi torbee tokko lidatii daggaseefi jechuudha guyyaa sun ከዛም በኋላ በቃ ሪስ ማዘር dhaqeen eessuma isaa biraa kadhadheen eessumman isaatirra kaadheem yoon kaadhu mana hin jiran nan dhabe achuma yoon manatti gara qeetti tollee bu'u
ammas kanuma eessuma isaatii ani hin gaafanne yoo eessaa deemtan taloonaan jennaan harreen dhabeeyyuun jedheen kootu tiyya lafa jirtiitti fe'adhuu deebisinaan jette. Har'a maal fiddaa miti boru fiddaa ganda warra ibaluu bulchiitinaan jette fira hin beetti. Ishii jedhee tanan harree fudhadhee yoo dhaqee balbala banu hin jiru midhaan hin jiru. Maazar midhaan eessa dhaqe boo'ichuma gadi fuudhan ilmi koo har'a du'e jette. Har'a du'e ilmi koo intalatu annan beekeen jira duraayyuu beekeen jira hojjettu hirkitee waan xalaata sitti godheef maalan beeka obboleeyyanuma xalaata sitti godhee ani maalan beeka naan jette amma hirkite jaartin sababni kana godhan immoo beektaa sa'a wayititu badee ani isaantu fudhate na jalaayin jedha. Isaan immooyyuu ishiitu gurgursiisee naan jedhu. Wanni kun haga ammaatu osoon gara hin baafatin achumaan hafe sa'a jabbii wajjin jechuudha. Amma kana akka laal akkan ani hin gaafanne akka waan ani fudhadhee yookaan akka fuusisee godhanii dubbii beekatuma ana gadi cabsuudha kana godhan laal deebi'anii jechuudha laal. Akkanaan hin dubbanne bakka gaafa dadhabe nan dhiisata laal adagaa irratti adagaa. Kazaan bakka maatiin kiyya kana hundaa quban qabu osoo dhaga'anii garuu jechuudha. Waaqa jiraata manattiidha buqqisu garuu qabaleen garagara. Laa katamaan garagara garuu maatiin kiyya osoo dhaga'e mana tokko lama miti kan isaan kaasan. Dhugaa waaqayyo mana tokko lama osoo hin taane mana afurtu jira manni afuranuu gizee takka kaati. Xiyyaaqee malee dhugaa waaqa xiyyaaqee malee jechuudha. Kazaan bakka homaa godhuu hin dandeenye nan hillikaa'e maalan nyaadhee sii bulaan jedheen amma jaartumattan ka'e amma silaa mucaan mana hin jiru na ittiin ani jedhus mana hin jirtu nan iyyee homtuu naan ba'u homtuu wisis hin jedhu daa'imatti ofirraan azooree tanani sa'aatii ammaa kanarraa kaasen jedheen daa'imattis hin jiraachifta anas hin jiraachiftan jedheen jaartidha maal beetti ishiinumaan beettu ana xiiqinna godhe. Dhufte amma keessana ittiin kan gurgursiiste sun dhufte gaafa ishiin dhuftu sa'aatii kanarraa jammaree jireenyi kiyya as hin jedheen atuu dhirsa wajjin galte atuu dhirsa wajjin haadha keetti galte animmooyyuu ilmatu na fuudhe waan ta'eef iddoon deemu hin qabu ardaan kiyya kanan jedheen bakka waan isin fiddan ilaala nan jedhee achumatti dirriq nan jedhee mucayyoo wayimmoo akka tasaa nafaana jirti turee deemnu malee naan jette deemasi hin jedheen ishiillee deemasi. Maali lakkisi qaxaqqatu naan jette na qaxaqqatu miti hin jedheen gaafa inni du'ummoo namni takkayyuu dhabamee dhiifama naa godhaati dhugaa waaqayyo namni isa awwaalu quxuriidhaan lakkaawwama biyya isaanii kan jiru jechuudha dhugaanii fira baay'ees qaba garuu ani akkam akka ta'e naaf hin galle dhugaa waaqayyo garuu maatiin kiyya gaafa dhufan namni du'uun beekame dhugaa waaqayyo. Gaafa maatiin kee daballeqamee dhufu jechuudha. Kun fira keetii kun adaadadha kun eessumaa hin agarree hin jedheen kaa'adan naqanii gizeessa fira akkanaa qabdaa maatii akkanaa qabdaa naan jedhan kaa duraa waliin beekanii sargiin hin daggafamne sila kamtu kan beekaree zimbii wayiin na se'anii hin agarree hin jedheen jagnaa kan abbaa manaa koo awwaale beesin osoo hin taane maatii kiyyatu awwaale jagnaan qaba bariin jedheen hoolaalan kan jalatti kufaniin jedheen dhaqqa kanaafu tasii sanarraa kaasuun dandeechan nan jedheen naf fokkoree hizbii yaa'ee naf fokkoree namuma bakkee kanaan asochaasuun qaba jedhee nan bula jedhee amma murteeffadhe mucayyoo sun akkan taanetti na fuutee deemte bariisaa kaadheen naqe harmillee na qabe ka waggaa tokko siin jedhe fiigan naqe maaloo sijjeessu naan jette jaartin gadi ba'ee tan alatti hoosise daa'ima. Gadi ba'ee eenyuma mee dhiirri kan dhufee zimbiinarraa kaasuun jedhee dhugaa waaqayyo dhuguma na dabaddabuudhaan natti karoorfatanii hawwi laga dirasiitti na eegan. Masmaan qabuu siin jedhe masmaa namni xiqqoomallee kusii sodaataanii masmaa tasiisa waan haadharaan jechaanii bira darba tasiisa isinii yema carrashaa tasiisa kan dinqiitti nama bakka wanniititti nama eegduun jedhaan tasiisa isinii bakka maal fuutu maal fiddu. Nan jedhee siriidhaa in fokkortaayii naan jedhan ofumaa na nyaattanii deebitanii na nyaattanii jedheen sababa horii gootanii hin baastu isas hin baastu nan jedheen na kassa sanamma dhugaa waaqayyo ani yoo dhuguma kaan beeku kaa'u namni biraas fudhate ani isaanuman jedhaanis immoo kazaa na kassasanii nama 8 dhaabbatu dhaggeeffadhawwi nama 8 shinootee dhaabatu nafaana nama 8 ragaan irratti bahu
ani kophaan jira fudhee jechuudha gaafa sana kasasassa deebiseen jaartirraa fudhadhe torban tokko bira teechiseen deebiseef jaartidha laalee hon jedhu maaltu na dhibe wajjin haa gurgubatanii borullee tiyyumaan jedhe bakka dhugaa waaqayyo maaltu na jedheen itti deebisee amma daa'imatti midhaanis irraa fudhannee bakka sii gaafanna maalidha naan jedhanii daa'imatti hin barbaadu midhaanuma kiyyaan naa guddisaa jedheen itti deebise wanniidhaan wal qabsiisee jechuudha seera wal qabsiisee bakka itti nan deebisee bakka guddifattuun jedheeni mana seeraa dhaqee jaartii fudhattee hin deebitee nama 8 mormiin irratti dhaaman nama 8 kana ana takkittiitu as tanaggade gaaf tokko faamaan na godhan dhugaa waaqayyo na waamanii bakka hidhaa haa dabartu jedhanii irratti damaddamanii murteechanii mana abbaa langaatirra dhaabadheen jechuudha. Yoo sitti fakkaatuun jedheen maara namsa gadaa'idhaan jedheen sababa ittiin nakasasan huyyuun beekuun jedheen kan hundaa godhe isaanii himachuu kana hin qabu ana isaantu na himataa hin jedheen dhugaa waaqayyo natti farachiisu na dhaabanii abbaa langaanniitir firdibeetir inda'uun kan qaxaaxamu isaan hin jedheen ana hidhuu dhaqanii ofii hidhamanii galan dhaggeeffadhu ana hidhuu dhaqanii isaan hidhaman tuni maraattu naan jedhan qawsi kun mootu faazariin baay'ee bebbeettaa bakka kissii kanatti hin danda'amu abbaatu qaree gadhiise naan jedhani warri beeku abbaatu qaree gadhiise naan jedhan akkasitti kannatti taphachuudha baan hawwi itti taphadhee borus nan waamsisa iftaanis nan waamsisa torbanis nan waamsisa assaqaayyee dhugaa waaqa assaqaayyee haga isaan na assaqaayyuudhaaf kaan asmaraa dirasii gadhiisise macarrashaa dhugaa waaqa asmaraa dirasii akka isaan asmaranne goosise ragaa takkan qabu baran ragaa fidadhaan hanjaa waaqa malee ragaa wayituu qabu hin jedha bakka sireessitti mul'adhu hin jedha hin argitu ati namni kun hundi yoo nama tokko kassasu hin jedha akkasitti namichi sun dhugaa waaqaa na adannaqee ati baay'ee nama dinqii wayiiti nama xabaqaa namaa dhaabachuu dandeessu kanaan jedhe macarrashaa keenya bakka akkanumatti miidhumaan tokko keessaa bilxiidha na sossobeedhuma alatti nu araarse na sossobeedhuma dhiisi bakka eega daa'imas kennitee fi dhiisi naan jedhee nan dhiise garuu kissicha akkasumatti nan dhiise maaliif jennaan sartifikeettii du'aa kan isaa sartifikeettii dhalootaa kan daa'imaan wal qabsiisen galche maaliif jennaan gaafan daa'ima fudhadhu lafan irraa fudhadha maaliif takka jedheen kassasu waaqa galcheen jira jechuudha sartifikeettii du'aa qaatan galche waggaa 3 gaafa darbe kassasuu hin dandeessuun beektaami bakka akkanattiin akkana jira inni siin boqatee ani sistiriin koo achumaan ta'ee kezzaan immootu darbee hambiraa barbaadda ati qaaraftu sadafaati dabartee mas ni argattee malee ani ko dhiistee gaddarra jirtan siseem daa'ima kee guddifachaa daa'ima isheenii kan isaa kunii akkoo ishee biratti guddataa argama moo fudhattee bira oggaa jaafidha isheen hoyyuu fudhattee moo akkoo biratti dhiifte ishee achumatti an dhiise achumatti guddataa arti haadha beetti garuu haadha ta'uu keessi beetti waayyoo bashannantee waan barbaadde godheefi xuwwisee waan ishee barbaachisu godheefi jiraachisaanii jirta akkoo biratti isaanis harka irratti baatanii mataa irratti baatanii ankabaakabanii dhugaa ankabaakabaniidhaan muxii wayi dhugaa waaqayyo baxaamitti bilxii wayi ana keessa waan baate goobez baromsa kuma 70 taaptaabii kuma 70 koppii liinkii kuma 1 yoo gashitan maalta taaptaabii kuma 70 koppii liinkii kuma 1 gasha ammoo feesbuukidhaan argatte gara biraa Kau kasih ni mah Facebook malah ni argat dah di Facebook wayu arganne. Eessa argattanii sammaammoo? Kachumaan nama walitti nu fide akka waan firaati. Ani kana booda dhirsa hin barbaadu. Tokko heerumee jira lama hin jedhu. Bakka maaliif jennaan inni duraa sun lakkoofsa qabaa irraa dayeen jira. Na jiraachisee wajjin jiraannee bichaa miti. Amma lama jedhama kana booda 3 jechuu hin barbaadu jedheen dide. Maatillee kottu heerumee jedhan hin barbaadu jedheen. Lakki dubartiin dhirsa hin qabne balballi cufanaa hin qabne tokkumaan an jedhan hin barbaadu. Homaa rakkoo hin qabu dhala nan qabaa dubartiis dhiira nan qaban barbaadu jedheen ashannafe ka. Gaafa maatii biratti na bochisiisuudhaaf ta'ane
Dhugaa waaqayyo motoraan osoo na ari'anuu jechuudha. Itti kolfee bira darbe. Itti kolfee. Amma sinan keeti butiidhaan isa dafaanis butiidhaa kan kee. Maal taateeti abaarsa maalii qabda butuuma bichaadha kan keeyooti. Maal ijoo sargiidhaan illee sin fuudhanis butuuma bichaadhaan kee. Sadafaanis si butuuf ka'e. Inni naan bunna sitti ni makaadhuma isaa. Ishi maal si butuudhaaf si duukaa deemaniiru yaalii godhaniiruoti. Yaaliidha sun yaaliidha jechuun nan dide kaawwii. Maatii gaafatanii bara. Zannaxeetti bakka ammatii mucaama kana godhatteeyyuu akkootti laateeyyuu zannaxaa meertamoo akkamitti si argate garuu safuudha. Baxaamiti zannaxuunuu akka qaba ayidallam ayidallam. Diyaaspoora ati iddoo kanatti zannaxa malee gixxangoota zannaxa malee ati eewuta zannaxu taadha. Daawuu dhiisitii jechuudha. Dhugaa waaqayyo waan dingiliin kiyya fudhatameeyyuu fakkaadhu. Diyaaspoora. Diyaaspoorinatiin qaata darbe faayee ani yoomi taasisa. Garuu keessa dabarte takka diyaaspoora taate waan ta'eef diyaaspooraadha. Kanaaf zannaxasa diyaaspoora sana fidde amma yeroo daa'ima godhattee akkootti laattee zannaxuutti kaate faattee katamaa keessa naanna'utti kaanaan si argate nama si butuuf ka'e kun immoo jechuudha. Dhugaa waaqayyo ammumaayyuu jechuudha. Siistarii kiyyaa fi ana osoo walitti ilaaltee kolfa quufta dhugaa. Ammumayyuu jechuudha. Of gattee siistariin keessa jaalalaa fi dhiira sii fiddu isin garuu maatii gaariidha waan saadhi keessan nama gaariidha fakkaata. Ana obboleettiin kan kooti mamma saadhana dhoofteetu biyya kana na balleessitti malee naaf dhiira naaf fiddeetu kana wajjin irra bulii bor biyya arabaa dhadhaa itti anaan na sossobdii anaan mamma isaa tokko fiddee mataa koddoo lamatti tarsaastee ati nama miti maqaa keenya maatii maqaa balleessitanaan jette mamma saadhana duuka katamaa keessa fiiddee luka irraa cabdee harka irraa cabdee mana itti nagarsiifte. Ankee garuu nama baratedha nama gaariidha obboleettiin kee. Hawwii akki ta'e bari mucayyoon hin amante mucaa akka dhuguma na fuudhuu jirus hin amante sii galee hin amante akka maatirraan na fuudhuu obboloonni keenya jaalala kanatti amananiitu manni si fuudhaan jedhadhe maatii bira dhufe iyyuu dhiisi namichi kun siin ta'uu jedhu maal taate obboloota baay'ee qabna nuun mana keessaa kan barbaree abiddatti nuun naqaniitu nuun ulan taasisanii dhiiruma bira ga'uu keenyaan kan aaran baay'eetu jiru obboloota ati nama gaarii qabda malee. Obboloottiin kee nama gaariidha. Ammuma kanaayyuu waan godhuu qabnu wal mari'anneeti dhugaa. Nuyi hiriyaa shamaraa hin qabnu. Anaaf obboleettii kiyya bichaadha hiriyoonni waliif. Dhugaa waaqayyo. Haga har'aa naa gaabbiti beektaa osoo isa heerumte kana hunda hin baakkamtu cubbuu isaati siraa kanaan jette ammumayyuu. Dhugaa. Kazaan bakka anaan jedhee achumaan siistarii yeroo san beerutti jirtiyyuu gaafan mari'adheeni jedhu. Hin muddaminii naan jette muddaminii nariifatinii lafa qabii. Sumatu gabaree jibbaa gabareen heeruminii taragaagga'ii ala dhuftaa naan jette afaan takka bichaa. Waan ishiin naan jette hundumtuu gaariidha duraayyuu osoo wal dhageenye jedheen dide amma. Nan didee faazariin kiyya iyyamee dhaggeeffadhu kaa waraqatichi iyyamame waan nan ofitti gammadu beektaa hawwi. Dhugaa waaqayyo takkayyuu rakaseen beeku. Qormaata meeqa keessa darbe takkayyuu rakasuu dhabuu kootiif nan gammada dhugaa waaqayyo. Irra kasu. Kazaan nan jedhee tajjare gaafa haadha ishii ta'e gaxarii keechatti yanaa dhoqqee dhaaqaa ammallee qubee lakkaa'uun kiyya.